Ittifi mucattiin isiif obboleettii amalee isiif kan abbeeraati waan taateef obboleettii yaani dirqamaan ilmaan abbeerota ijoollee ilmaan abbeerota achi beekuu hin danda'u kaa'ata amma fakkeenyaaf dur wallahi dhugaa dubbachuu kan mallee taatanii mucattii illeen ka jetteeni dalagaa seente jedhanii Abu Dhabi seente jedhanii jettee tokko dalagaa jiranii waliin dalagaa jiranii miti laal amma dogongo ani sigalee waliin dalagaa jiran naan jette akka inni jedhu sanii waliin dalagaa jiranii Asanti ijaazaa Asanti sabari ka qoy Asanti warra takka komees dhageeffadhu Asanti waan sobaa waan hin fakkaanne naaseen dhiisete gadi buusi Asanti meeqa buusi Kootu ati qoy abuutu qoy rektiin jirtu abuutu. dhageeffadhu sirrii hin jirtu wanni siin haasoytu sirrii hin biti waan quban qabne haasaa artisiin Kabaara beektii masalsal. Shabaka abar daata dhaan seente. dhageeffadhu waan irraa hin beekne haasa'aa jirti. Sobaa jirti soba guddaa sobaa. Gaafa dhuftee asirratti dubbattu sanii ani mucattii tana hin beekaa mucattiin tun nama meeqa birrii nyaattee jirti nama meeqaa fixxee jirti amaan kootu keessaan na dubbisi suuraa isii ana sii kennaa lakkoofsi isii ana sii kennaa lookeeshinii isii ana sii kennaa jette si galee obboleettiitii yaawwaniin dareeti obboleettiin tiyya saahibaa ani guyyaa sadi argee jiraa jette guyyaa sadi qaamaan isii argee jiraa jette nama guyyaa sadii guyyaa takka yoo argan nama biratti argan san irraa suuraa isaa fuudhuu hin dandayan asaantiin amma wanni isiin haasaa jirtu mataa miidhan qabu waan sirriitii miti asirra eega dhufte namni birriin gurbaa kanaallee galtee namni biraallee akka fuulduraaf irraa uf eeguufi malee birrii kana qofaafi miti namittiin tun birrii 2,000 birriin isiin akkaawuntii warra isii irratti galfatte namichi kun dirhaama 2,200 galfate namicha kana waliin sheerii dalagan namicha kana ammoo nama 1,000 himata biyya kana keessatti si galami sabab waan kana wal qabatu ta'uu danda'a asaanti yoo dhugamaan waan kana hin beektaa akka wanni kun qulqullaa'u barbaadde bakka ati jirtutti ammaa sittiin dhufna mucattii suuraa isii kenna yookaan birrii gurbaa galchaa ofirraa kanaan ala wanni biraa tokko illee hin jiru wanni haasa'een illee hin jiru takka birrii gurbaa galchuu birriin gurbaatu yoo galte jechuu suuraan intala sanii haga ol bahee eenyummaan isii miidiyaa kanarratti beekamutti wal dhiisuun hin jiru birrii sanuu yoo kaashii fiddee amaan hin manatti itti kennite beekamuu qabdi namitti sun kanaaf suuraa intala sanii kennaa bakka wanni biraa wanni haasofta wayiitu hin jiru yoo kana godhuu hin dandahin asaanti illee wal beeyna aashaan illee wal beeyna ummanni kun yoo dhoyse malee namitti tana sirritti beeka wal saahiba hiriyoota nama tokko yoo beeyte ana yoo beeyte hiriyaa kiyyan beeyte guutuu isaa si galee kanaaf yoo dhoysaa taate malee hin barbaachisu waan taateef suuraa namitti as kennaa lakkoofsi namitti hin jira mana namitti illee bakka isin jirtu illee hin beekan kanaan ala wanni haasayaa oolan tokko illee hin jiru kana godhuu dandeettu kunoo amma nadda waliyaan yoo kana godhuu hin dandeenye wanni isin haasayaa oolta wayiitu hin jiru. Inde? akkas dubbii fixxee jirta yaanni an qabulleen kanuma isaan amma waa maraa quba qaban intaloo eessa jirti wal quba qaban as baasanii intaloon bakka akkanaa jirti jedhanii suuraa ishii abbaasuu qofaa miti intaloonuu bakka tana hojjettii bakka akkanaa jedhanii mana san irra nama dhaaban karaa bareedan. Assalamu alaikum. Kuni dabarte amma saamu suuraa ishiiti fi eessa jirtu bakkattoo ishiin jirtu as baasuu qofa. Ayya namoonni hoseen maal jette? Hin beektaa Dr. Biiftuu? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Lakki ani hin beeku. Garuu as subarratti yaada xiqqoon qaba malee hin beeku. Guys, stop. Ame. Wayye. Amma ajala jirti na fakkaata saantiin illee Aishaa illee warra dubbiin kara maraanuu jara galaniiran. Asii miti namni adda marraja suuraa kana argee biyaansi nama 100 dhufee marraja mujattii tanaa sii kenna beekte. Gara maraanuu ijoollee tana dubbiin itti galteerti. Mujattiin osoo isin abal'atiin osoo isin jalaa hin badin itti yaaddanii dhimma kana fiddanii ufuyyuu qulqulleessuuf dirqama mujattii tana fiduun isinirra jira. Ijoollee tanniin jechuudha. Erga maaliif erga hin beektan erga ta'e. Aishaa illee sababa asaantii
qorachuu qabda. Asaantiin dirqama jalaa ba'uuf mucattii tana dhiyeessuu qabdi. Mucattiin tuni haadhaa sitti miti. Biyyaayyuu maqaa balleessiti. Tamana madaamiillee hattee footoo irra baartu akkanaa tana. Nama kana dammoo biyya galchanii maatii hattu malee akkanatti naftuun hin taatu. Mu'aaz achirratti an akka ila yaada hubadheetti jechuudha. Amma aamee fi obbo Shimeen fa'aallee asaantiisitu waan kana godhee jedhaa hin jiran. Lammaffaa mucattii asaantiin durbittiitii jettee saniin illee situ waan kana godhee jechaa hin jiran. Akka amma yaadicha hubadhu guyyaa nama liivii irra turan sanii mucattiin seentee mucattii kana hin beekaa suuricha isinii kennaa jettee jedhaa jiran natti fakkaata garuu akkasuma amee obbo Shimeen. Akkasuma mee ani isitti bilbilee waan isin jettu irraa gaafadhee dhufaa yoo isin mucayyoo kana nu hin kenna. Mucattii kana koottaa bakka isin jirtutti fuudhaa jette amma deemnee dhayin. Lakkii hin kennu yoo isin jette waan isin jettu keessaan gaafadhee isinitti deebi'an. Ayyee haasaa Ali maal jettaa ati itti fuuf haasaa jaaratiyya dhageeffadha. Wallaahi wanni garaa si nyaatu waa ta'utu jira. Wanni garaa nama nyaatu maal seetan Oromoo. Asaantiin jechuudha intaloota nan beetti erga ta'e keessaan uduuna taasaanii yoo tana gara baygabetti ani intaloota na dhimma takka irraan qabu obboleettiitii anaan jette obboleettiitii hattuu si nyaatte tana hin beekaa anatu qabatamaan bakka isin jirtullee loogishiinallee footoosiillee si erganaan jette ookee jedheeni keessaan itti haasofne ijoollee hiriyoota tiyya kumaatama itti ergee Alana diddeen taloon tuni suuraa isii irraa naafuusisaa yoo dandeettan jedhee nama guutuu gara nama 20 oli bilookii goote ijoollee hiriyoota kiyya. Bilook gootee fitti. Suuraa kee ol baasaa jedheen suuraa kiyya ol baafte uummata akka fiduu hin dandeettu naan jette ookee nama dheen. Ilman qabadhee guyyaa 3-4 taa'ee cadhisee obsee. Asaantiin tun jechuudha. Amma jettuudha. Amma asii gabbuute durbittiitii jettu jara naan hin beeka. Walbeen akka sirri akka ajaa'ibaatti keessa walbeen. Isin galaa miti. Bakka isin galtu beekaa akka guutuu walbeen. Waan kana erga durbittii isii taate mucayyoon tun itti argisiifte akka sagalee kaa'eef illee argite. Akka kumeestoon illee Jibriil mucaa hiriyyaa kiyyaate akka inni kaa'es dhageettee jira. Eega keette amee wanni kun ban mucattiin tun durbittiitii yaa wanni kun maali jettee maanaa himuu dhabde. Hattuu sanillee hin beetti asaantiin dhibbaan dhibbatti 100% wanni wal sobni tokko hin jiru. Naamana ni beetti jechuudha. Kanaaf anamma wanni goota yoo jiraattan suuraa isii qofa naa fidaa. Suuraan talattiin nyaatteetii fi bakka isiin jirtu loogishiin asii rakkoo miti suuraa isii qofa naa ergaa. Maallan itti anaa galtii fi miti maallan itti yaabaddu. An garuu ijoolleen ta'een akka irraa of eeganiif. An ofii fi miti gizee asirra bayaa haasawwan. Maallan itti anaa galaa fi miti. Yoo bade hin bade garuu ijoolleen mana madaamii miskiinnan isiin akkasitti xaraddee quuqumte sun akka irraa barnoota guddaa fudhatanii malee ani birri nagattiisanii baddullee homaa miti. Isiin nan duroomsitu nan deessitu. Isinii gala. Siif homaa miti beekame birree agarsiisuun xiqqaadha. Ijoollee nama dhiiraa kana goote ijoollee shamaraa biyaan sagam gooteef tettee mataa kee keessa yaaduu hin dandeetta beektee namni hagana difirnatii qabu namni hagana konfidensii haganaatiin. Gaafa laayivii deeggarta laayivii haasaa ture asaantiin ajjala jirti. Gaafa asitti gurbattii an fidee asirratti haasaa ture asaantiin ajjala turte jechuudha. Maa keessaan agatanii hin gaddaa maa wanni kun waan akka naannaan jettee naa barreessuu dhabde asaantiin. Nuti wallahi dhugaa tabbachuu nuti illee kan nuti nu gaafii nu ta'e siigalee jechuun ni beektaa yaani. Dhageeffadhu silkii walii qabnu maa naa barreessitee yookaan daarektii naa bilbileessa. Ammallee ameeti waan amee bal'aa gasitti hima waan intarneetii tokko jira bara asaantii osoo hin taane durbitti isiitu beekaa bara. Durbitti asaantii. Dhageeffadhu durbittiitiyyaa jettee barlaala asaantii durbittiitiyyaa. Durbittii eegataa. Intalli bilook isin gootan durbitti asaantii. Hattuu sanillee hin beekti hattuu durbittii. Obboleettiitii ati mucattiin obboleettii eegataa ta'e asaantiin hin beekti taan illee bara. Osoo beekti wallaahi sitti amee dhageessii kakadha asaantiin osoo beekti warabbal kaaba hin nutti himti jechuudha kan dongoriin namni hattii beekuun durbittii asaantiti. Ammallee taanaan borusan amaan wanta hunda asirratti hin haasayanii dawalee keessa sirkiin kaastu shimetti dawalee